Tuna angalla gam. Yo mana galte rabate finchate jette hot Dem tawaddo. Mandu fe bakka dem tawaddo. Bodal sini dofa. Asli magi tawaddo. nullari ishi. Galti nama galchite ulan balaki Bicha egude dala takkalle ilaina garrana gam. Dala takkalle ilaina gar. Wana dala biya jana jarumse. Wana shamarran biratin dubbatu se. Uffata Allah uffata ba. Allah uffata ba tarma gamba kaya waqayyo. Waqayyo. Harma da chafte hidiyada. Allah nabade. Ya narbade kabira. Burtukana. balage Mura. rifeensa maaliif akkas Yoom good. Yoom good. Yoom good. Yoomi. raayu rifeensa oboo qabu fakkaatu qabda. Aduga fomi. Amma firra bafte. Finjani ko dabbo mankana mana gatti. Wallah harma sarino daafi yo. Wallah ganar masa hawo. Deemi maayikii fa'aa wajjin taphadhu deemi. Allah takko taate jiru. Sin barbaadu deem taphadhu ijoollee biraa wajjin bakka. Amma so finjani teemi. Osoo deemtee finjani. Baalage. Us. Wallah baalage. Ma qoyta wallah. Wallah ati salphatte bakka Keeniyaa keessa bakka ati deemtu yoom viidiyoo san si gabbaase ati ayaarraa baatee jirta. Ati kan Oromoo keessa galtee jirta. Ati salaattu surree maa keeyyatti laa surree keeyyatti alla surree keeyyatti ol jennee laala. Ati guyyaa kana viidiyoo teetiin nama jira wallaas viidiyoo abbaaf posti godhu jariin natti ergame waa posti si godhu bakka arra dheeyte san waliin dhaqin. Bakka arra dheeyte san waliin dhaqin. Waliin dhaqin jedhe onnee sii kennan I love you siin jedhan onnee. Siif kana. Wallahi I love you siin jedhan soddaa kiyyatti onnee sii kennan. Soddaa kiyyatti onnee sii kennan. Deemi geemii taphadhu. Goofaree akka reefu san fudhadhu kaa maal? Rifeensa. Maaliif carqii fira deemi? Ijoolleen na kofle jedhee wayaa irra keeyya. Wallahi siraa baatti hoyyaan bisi kofleessitee jirti. Billoota Keeniyaa fakkaatti. Billoota Keeniyaa fakkaatti bakka billootuma Keeniyaa kan mataa irra dhume fakkaata. Carqii kana ofirra keessee maal yoo? Ijoollee rifeensa kiyya narraa laala. Maal atiyyuu irraa fudhannoon olachuu bakka. Ani kamitti miiraa fudha rifeensa. Mucaa jirii kanaa wajjin hin qoonsin naan jaan kolaati. Maraataa siin jaanii bara. Ati fayyuu diddee bara baagii. Fayyuu diddee bakka. Fayyuu diddee jirta. Wallahi Nasiraa wallahi fayyee maa kan fayyee miti kun. An fayyee wallahi billahi. Ati na jibbuu feeta? Hin fayyine ati maraatuun si jabeessitee jirti. Uffata kana baatii 5 deemu jirtaani. Uffata Nasirayyee Nasruka Nasrawi Nasriyyee my love you ati waan hamma dhimmoota kana bitaa jirta laataa fakkarii taasisaa ati qaafatu du'a kiiloo meeqa ma rimuuti maal aguma wallahi kiiloo 33 Hiriyyaan barbaadde dhukaa isaan si geessaare waan marrimaan ati kiiloo 33 sitti nulfaadhu maal agas jaalaati maal koo sitti nulfaadhu rafnelle ati kiiloo guddaa gadi maayiloo hojjetuun deemti gorogoro atama kiiloo meeqa ani guddoodha wallahi kiiloo 60 akkatti na golla akkana na gubbaa wannaa jette na ajjeeftaami
kiiloo 80 yoona. Akkuma nama baala mukaa afuufee fuu godhee darbuttis afuufee darban harka duutaa firraa nama biraa wal gaafate. Laa ila na harkattuuta na harkattu nama dilbuu feedaati nama gabba gabba. Abbaabbi walaa deem geemmi taphadhu baqaanaan amman al dadhabee tingise deemi geemmi taphadhu ijoollee barbaadu. Fincaani kofoo sallee ofirraa baasi jakkeetta sallee baafadhu shiisha keeyyadhu hoot. Aya booda nyaatee godhadhee maal jiran ammaan dhufee qabaatee dhaabaa godhutee qabaatee lafa godhara. Deem bakka kofoo sallee baafadhu salaati shiishallee godhadhu jakkeetta salillee wanna fuulallee dhiqadhu. Meekaappii dibatinga meekaappii jalaa dibateenna wallaa meekaappii dibateenna bakka si dhuungadhu qabu meekaappii nyaadhu ani gorora kan kee liqimsuu fedha malee meekaappii hin fedhu meekaappii nyaachuuf meekaappii ni nandooftu. amman siinimne ati asin kun remoota kana fakkaata nama biraa barbaadadhu. Rimuuta kan maal jechuun wannaa kiyya moo? Hundi keetu amma kilo sadii akkamiin jaarsa dilbuu feeta ka wannaa xiqqaa ganaa qabu jaarsa wannaa xiqqaa ganaa qabu akkam gootu nama qaqallaa nami fayyaalessi nama gammachiisu nama qaqallaa nami gizee halkan girrafan nama gammachiisu nama qaqallaa namni gagabbaan hirriibaman. Maa? Kaanfadhu siin hin jenne ati namni ati akkam taate nama 500 nama 5 silaalu jira seetee nama gurguddaa silaalu jira. Umreen kee footu teessoo Oromoo keessatti ati footu bartu afaan kee fuudha siroon. Isaan wanta dhufu. Anaaf si wal jaalata malee maal nurraa fedhan? Anaaf si wal jaalata. Nama kanaan foofu faagume kan si mati godhachuu diddee bakka ati fadhu afaan hin qabattu. Akka itti gootee teessaa. Hin fadhu akka nama barachuudha. Wal jaalatu sitti mujjira malee. Akkuma wal jaalatu sitti mujjira malee. Waan baddu jedheetu. Ati akkana fakkaattee maal na jaalate keetuma yaaddaa sammuutti mee akka itti biqilli daawwitii bira gadhaa giiflaale daawwitii dhiqataa? Nafa dhiqadhee dhufaa maal? Yoo turii qabaadde. Daawwitii jirti sibira. Wallaahi nafa dhiqadhee dhufaa. Wallaahi abbaa abdiin dhugaan siimaami dhalummaan takka warra yoonii fi akka namni sababa keetti dhalaa sababa keetti akka haamsagalee keenya dhageeni seenanii sitti qoosan malee akka amma jirtuun dhalaan si jaalatu hin jirtu ati. Ati hariifummaan hundatti gabbuutee miilaan irra deemu jirta. Akkam taatu? Ammatillee na jaalatu jechuun na jibbuu feeta. Nama akka kana akkamitti godhate ashangulliitiidha moo nama? Ati jinniidha moo nama? Itiin hime ati shayitaanuma moo ashangulliiti? Bakka uffata maraa ofirraa baasu. Mee mas biraan deemaa feetu firaa baasa feetu dhiisi. Gaafa nagateetti. Shaangullitti yoon uffata ofirraa baase shaangullitti fakkaatu. Booda dhuftaami. Ati ummanni qaqqaaliin deengiddu mee obboleeyyan kee abbaa adii huccuu kana firaa baasi. Akka huccuu bareedaa uffadhu maqaan godhu jedhanii biiftii siifannaa bulanii. Akkamitti guyyaa sadii uffata bukanaan dhuftee Oromoo akkana qaanyeessita. Ni har'a namta giiftii siin kan wajaa siin kan didanii kutte waan siin kan didanii kiifu ati diyaaspooraan hundi si gorsee uffata firraa jijjiiri mataa kee tolfadhu kottu muraanii nu godhi fiigaan. Ati hariifummaan sirra kuttee akka nama aylii qabu hantuuta fakkaattee teessa kun hantuuta akka boqqolloo funaa dukkana keessa fuutii akkas fakkaata. Hantuuta fakkaattaati. Hantuuta nama ibsee hojjirta. Bina namaa kana keessa ana aylii qaba jettee Oromoo aylii gochuu jirtaatti wallaahi isaanii ajoota. Himeen tokkottu. Bakka fincaanii kofoo sallee gayyadhu shiishi keeyyadhu kootu bakka jakkeeta sallee ofirraa baasii nu hawwita. Wallaahi. Ati rifattuu sadi qollee. Jakkeeta guddaa sallee baafadhu kofoo sanillee baafadhu waan takkallee jalatti hin keeyyatin shiisha gisee keeyyattee dhufu okay harmallee waa ittiin hidhatin haala kanatti taa'u yoo fedhellee. Nasirayyi. Fadhiisoo kan qabne akkuma namoonni dubbatti wallee silaa si cafaqqanii yeroo eenyuma si cafaqqee sool qixxee. Na cafaqanu soddaa kiyya na cafaquu fedha harargee maraa na jaalate.
Ati kokomee keessa. Hargeen nama akkanaan feetu hargeen Oromoo bitin feetu hargeen nama akkanaan nama akkanaan Qaxurreellee naa kennani, qurxummiillee naa kennani. Biraa kadhamumoonni ana jafa ka jedhu. amma si jibban wallahi amma si jibban. Akkalee inni giifti naa kennu dideenaan gisee lama bichaa abaaree jennaan ammaan kan taa'ee si jafa kanaan jedhe. Inni giifti naa kennu na dhowwate kalee giifti lama jalaa naa kennu. Dhage baadii wallahi taphattu iddoo godhaa jirta waan fedhu uffatu akka feetetti yaadda wanni sammuu sinyaanni si jirtu waan beekaa guutuu malee waan wallaalaa godhu jirtu hin qabdu taphattu nama feetee wajjin kam. Niin dhuftaami gisee uffata gayyarate. Mana maggaraa nama fayyada. Galatoon taphate. Maal ta'u jirta maal ta'u jirta. Farshamii biyyaarraa. Wayye ijoollee Oromoo ittaanee kunuunsi jedhamee sochii godha. Ittaanee isaanii adabanii dibanii tokkoon. Achiin narraa haftee jennaan wallaa haadha fi kaayoo gadi iffannisu. Wallaa haadha fi kaayoo tachumaan narraa ati uffata qayyarattee dhufuu baattee jennaan wallaa haadha fi kaayoo. Mee uffata hin qabdu ati. Galatoon taphate. Uffata hin qabdu abbaatti uffata maallaqa eegidda kun dooraa fakkii jirtu maal Maal birrii agasii naa ergite birrii san kiraa manaatiin irraa baasee taallee kun hojimaan bitadde birrii xiqqoo agasii naa ergite Dhagee amma uummata kana irrattis uummata kana irrattis siqaa keessa. Ani garuu siqaa keessa. Rabbina. Naggaayyasin maal doolaara 350 jalnaa naa kennite dhibba kiraa manaatiin irraa baase waan achirraa fedhe kun hojimaan bitadde maal si godhe. Buusa gaggabeetuma. Okay. Amma bakka ammas si goona bakkooti feetuu fi wallahi. Garuu. Finjaantee dhuftaa meeqa? Aboos bakki kanaaf taphati nama biraatiin qooti afaan kana baatee si wajjin wanti dubbatu dubbatu ani obboleetti dubbadhu bakka dhalaa takkallee dubbadhuun yoo ati deemte nama tokkollee shama maqaa isiillee dha'u takkallee akkanallee hin jedhuun dhiira bichaa naqadhu dhiira bichaa waliin haasawu. Deebitee kana agartee na dhabtuu waliin haasawu. Dabarsin ani obboleetti lawwicha ani fiinkisi malee seerumsi yaaduu jiru. Dhala harkatti si bakka kanatti sabran kutu. Bakka fincaanii gisee fincaantee shiishallee keeyyattee jakkeeta kofoo sanillee ofirraa baafte waan takka